Tole hordoftoota YouTube channel kiyya jira jirtu I miss you I love you akkam nagaa keessanii baay'ee nagaa kooti barumsa garaagaraa ergaa garaagaraa gorsa garaagaraa isinii qabadhee ilmaan dhufaan jira jechuudha isin bohaarsuudhaan illee dhufaan oole jechuudha isin kofalchiisuu isin haasofsiisuudhaanis jechuudha akkasumas barumsa tokko akkasin fudhattanii fi yeroo baay'ee waan hedduu qabadheen dhufa jechuudha callisee waan dhufee yeroo keessan gubaan jiru waan isin fayyadu waan dhageessanii irraa barattanii idaa waan akkasis jira akkasin jettan yeroo baay'ee nagaa komentii keessan irraas nan arga jechuudha kanaaf har'as ammas waan isin irraa barattan waan isin irraa of eeguu qabdan akkamitti akka jiraachuu qabdan jechuudha jireenya keessan keessatti mana keessan keessatti yeroo maatii godhattan yeroo abbaa manaa godhattan of eeggannoo akkamii akkasiin gochuu qabdan abbaa manaa keessaniif maatii keessaniif of eeggannoo akkamii akkasiin gochuu qabdan waanan arge waanan ilaaleerraa ta'e ammas barumsa kan biraa isinii fidee dhufeera jechuudha na hordofaa YouTube kiyya like naa godhaa share illee naa godha subscribe naa godhaayu naaf guddatu isiniin jedha isin malee guddachuu hin danda'u jechuudha anis as taa'ee dhama'uun koo anis yeroo koo irraa aarsaa gochuun koo akkasiin na jajjabeessitaniif jechuudha na wajjiniin bu'aa akkas turre seenichi jechuudha ijoolleen lamaan hiriyaa lamaantu hiriyaa turanii yeroo baay'ee hiriyaan dubartootaa immoo baay'ee waliin hin turanis inaaftootadhas hundas miti baay'ee hiriyoota hundatu walitti inaafatoo hin taane nama hundatu immoo inaaftuudha itoo hin taane bakka maajooritiin isaanii hin inaafu jechuudha shamarran walitti walwalii isaaniitti hin inaafu kanaafuu amala shamarran keessanii beekamaanu maalidha jedhamee caqas jedhamee inaaffaadha jechuudha baay'ee inaafnanuun anis shamarranidha kanaafuu nu arrabsite jechuu hin dandeessan jechuudha kanaafuu inaaffaadhaan beekamna jechuudha walitti inaafna kan walii gammannurra isa walitti inaafnutu caala inna ijoolleen kun lamaanii hiriyaa turanii hiriyaadha shamarran lama hiriyaa turanii waliin otoo jiraataniiti adeemsa keessa isheen tokko abbaa manaa argatte abbaa manaa akkamii argatte abbaa manaa baay'ee cimaadha beekamtii qaba hojii isaa irratti illee baay'ee cimaadha sadarkaa olaanaa irra jira qabeenyas qaba abbaa manaa isheen argatte jechuudha carraadha waan ta'eef tokko carraa kennaadhas waan ta'eef jechuudha akkuma barbaadan abbaa manaa argachuu waan hin danda'amneef fedhiidhaanis argachuu waan hin danda'amneef isheen tokko amma carraadhaan abbaa manaa akkasii argatte jechuudha abbaa manaa baay'ee nama gaarii hawaasa keessatti jaallatamaa ilaalcha gaarii nama qabu hojii isaatti nama cimaa qabeenya illee nama qabu jechuudha ijoollummaadhuma isaatiin manallee gaarii qaba konkolaataa gaarii qaba hojii irratti illee baay'ee cimaa jaallatamaadha jechuudha warra faana hojjetu faana nama akka kanaati kan isheen argatte jechuudha kanumarraan hiriyaan isheen sun jechuudha otuma isheen faana jirtu hiriyaa sana faana otuma jirtu sargii godhatan cidha godhatanii wal fuudhanii mucaa dhiiraa tokko deesse hiriyaan sun hamma kana keessatti abbaa manaan arganne garuu hojii idilee ishii qabdiin hojjetatti abbaa manaa garuu arganne hin heerumne manuma isaaniin deddeebiti baay'ee durayyuu hiriyaa waan turaniif ammannaa abbaa manaa argatte kanammoo isheen abbaa manaa argatte kun ijaashin qophaa taatee fi bakka isheerra ishee kana wayye waan ta'eef ofitti qabdee bakka maatiiuma ta'anii waliin jiraatu jechuudha. Osoma akkas jedhaniiti akkana adeemsa akkasii jiraatanii jireenya akkasii jiraatanii maatii ta'anii jiraatanii isheen kun mucaa dhiiraa deessee guddisaa turte guddistee inni immoo baay'ee cimaadha galiinsaas guddaadha waan ta'eef hojii hojjeta abbaan manaa isheen sun immoo deddeebitii hiriyaadha waan ta'eef amma inaaffaadhaan guutamuu jalqabde baay'ee inaaffaasa dhumaarra geesse jechuudha. Amma inaaffasa dhumarra waan geessee fi baay'ee waan itti naaftee fi ishee diiguu barbaadde. Ani hin heerumne ani imaan arganne jettee seexannis nama inaafuu barbaaduun gargaara waan ta'eef itti inaaftee dubbii akkanaa jaateen qindeeffattee jechuudha qindeeffattee soba jechuudha itti himte. Ani koo akkas jetteen ani koo sin oske malee abbaan manaa kee mucaa qaba alaa. Mucaa qaba alaayyuu garuu ansin oskee sinin jeequ jedheen sin jeequ jedheeni amma garuu
abbaa manaa qabaachuusaa beekuu qabda. Mucaa qabaachuusaa beekuu qabda. Waan beekuu qabdudha ati jedhee sitti himee nama si jaalladhuu fi hamma si faana jiraadhee fi jettee. Isheen kun baloo itti akkamitti akkas ta'a bara hamma kana wajjin jiraanne natti hin himne wooti waan akka mucaa fakkaatu hamma kana gaa waan akka mucaa dhokatee hafuu danda'a akkamitti duraan natti hin himne maa qabaatee miti maaliif natti hin himne jetteen jechuudha. Baay'ee tokkonna an waan si jaalladhuuf sitti himee akkati hin miidhamnee fi ofuma keessatti qabadhuti jireenya kee jiraadhu jettee deemti. Abidda qabsiistee jechuudha deemte. Abbaan manaa yeroo galu isheen kun waan takka yaaddee hin beekne waan ta'eef abbaa manaa ishee bala'u jettee naanni dhufu abidda qabsiistee eegdee jechuudha. Waan isheen gaafattu inni waan beekuu hin qabu waan isheen jettu waan inni beekuu hin qabu waan haaraadha waa'ee akkasii inni hin beeku durumaa kaaseeyyuu haala gaariidhaan nama guddatee baratee sadarkaa guddaarra gahedha nama akkasiimti baay'ee konfiyuuzii ta'e bakka eessaa fiddee jennaan himuu hin didde abbaarraa dhageesse hiriyaa koo yoo jette rakkoodha. Bakka ati mucaa qabda na dhoskitee irri jettee maraatee halkan sana baay'ee wallalanii lola guddaadhaan ganama ka'eetu hojii isaa deeme jechuudha. Ammas yeroo galu kun lolumadha. Isheen sun garuu hin bilbiltii fi akkam sitti meeramoo sitti himnee akkam gootan jetteen gaafatti jajjabeessuudhaaf jechuudha. Obsii jetti soodee obsii minaamin jetti baay'ee loliin jetti mooti ibidda qabsiistee kaatee jechuudha. Isaa booda hin bilbiltee jechuudha. Torbee tokko akkas booda bilbilteefitu nooton bilbilii fi maal gooti durammoo isheen jechuudha haati manaasaa fi hiriyaan ishii suni waajjira isaa hin dhaqu durayyuu faamilii waan turanii fi bakka inni hojjetu sana yeroo tokko hin dhaqu. Achuma dhaqaniitu isalleechitti dubbisanii ofii isaaniillee iddoo biraa dhaqu jechuudha darbanii achumarraan haati manaasaa fi hiriyaansaa. Kanaani waajjira isaallee beekti waajjira isaallee hin dhaqxi iddoon hojjetullee beekti jechuudha hiriyaan ishii sun. Ama guyyaa tokko maal gooti bilbila dursi akkasiin goone waajjira isaa dhaqxeetu isheen waan baay'ee qindeeffatteetti waan ta'eef jara diiguudhaaf karoorfatteetti waan ta'eef namicha sana mana hidhaatti gashite ishee kana immoo haadha hiyyeessaa gochuudhaaf waan karoorfatteef goodaatti ishee hambisuu waan karoorfatteef inaaffaan lubbuyyuu nama baasa nama sin ajjeesisamti kana karoorfatte waan ta'eef baay'ee inaaffaa cimaa keessa waan galteef waajjira isaa sana dhaqxeetu waajjira sana dhaqxu namichi waajjira isaa akkanumatti deebisee kutaa biraatti walgayii jiru namoota warra kaan faana walgayii adeemsisaa jira. Kutaan isaa garuu akkanumatti deebi'ee jira. Kutaadhuma isaa sana keessa seenteetu lipistiikii kana minaaminii dibattee dhaqxee kootii isaa irratti akkas goote jechuudha. Nama wayyaa koo kanatuun afaan kootti akkas godhe akka waan dhungatamee ta'a iddoo kanarratti jechuudha. Isheenis lipistiikii diimaa dibatteetu kootii isaa iddoo kanarratti afaan ishirratti akkana qabdee iddoo kana jechuudha. Isa kaan immoo sooftiidhaan xaxxaragdeetu beeka baaskeetti kosiin gatamu immoo jira mitiira teebilii majala achi keekkeesseetti intunii baay'eedhaan sooftii baay'eedhaan xaxxaragdee chaapistiikii lipistiikii dubartoonni baatanii deemu yuutii isarratti dibdee baaskeetti keessa naqxeetu gadi baatee bilbila bilbiltee haadha manaasaati. Bilbila bilbilteetu amma dafitii kootu waajjira isaatti haati manaasaa dubartittii isheen kanaan dura faana jiraatee mucaa irraa dhashee waajjira isaa jirti. Dafitii kootu mirkaneeffatta dubbii kanaan illee si amanuu didee miti si jeeqaara mitiyyuu angaroo ammati mirkaneeffattutti hin dhiisu hiriyaa koo kan waliin guddannee waliin nyaanne waan ta'eef kootu dhugaasaa hin bartaa amma dafitii kootu waajjira isaatti daddafi jetteen yoollee yeroo dhuftu deemtee si eegdetti ta'e kootii isaallee ilaalii baaskeetti iddoo sana jiru waan hundumaa ilaalii milikitan dhabduu jetteen. Abeet garuu filsifinnaa ishee addadha. Innaa ishi jettee isheenoo daddaftee deemtee yeroo waajjira isaa argitu namayyuu walgayii marra jira. Seentee kootii isaa achuma kaa'ee ba'e waan ta'eef kootii isaa na laaltu kootii isaa irraa akkuma isiniin jedhe sana jira. Baaskeettii fa'aa keessa koosii keessa na laaltu sooftiin jira chaapistiikii qaba. Okay well done itti mana ishiitti deebitee galte. Yeroo inni galu
balaan hin bu'e miti footoo kaasteetti immooti kosii sanas waan hundumaa footoo kakkaasteetti ragaa dheettee jechuudha. Yeroo inni galu balaa abidda gadi roobsite. Kaleessa yeroo darbe torbee darbe kanasitti kaasnaanii ani waan akkasii hin beekus na jeeqinii jettee anaan na cuftee hama kana turte. Amma immoo shikummaa kunoo maayinni ragaadha. Anaan illee namatu na waame achi jirti. Ishee inni kanaan dura faana jiraate mucaayyuu irraa qaba achi jirti. Kottu mirkaneeffadhu naan jedhe namni na waame kunoo milikkitoota kana argeera. Yeroon dhufu garuu ishee arguu hin dandeenye jetteen. Namichi sammuusaa bakka garagaluu ta'e hin beeku kaanni koo diraamaa sarratti hojjetamaa jiru tasa hin beeku waan ta'eef waan jedhe deebisuufis hin qabu waan jedhe ishee tasgabbeessus hin qabu waan itti dubbatus hin dhabe. Yeroo kana kunoo kaa dhugumadha kanaaf waan dubbattuyyuu hin qabdu waan deebistuyyuu hin qabdu jetteeni kunoo kootii keerrayyuu jettee itti agarsiiste waan hundumaa footoo isa kaaste itti agarsiiste namtichi konfiyuuzii ta'eetu mana isaa gadhiisee deeme. Bakka manichuma gadhiisee deeme maal jedhetti mara kan iddoo qabee amansiisus karaa miila mataa dhabe maal seexanatu akkas gochaa jiramoo ishi ofii masaa gaaffitti ishi oduun haa odeeffamu. Kana maaltu narratti godhe maaltu dhufe narratti diddibe kootii koorratti maalidha kun jedhee baay'ee konfiyuuzii ta'e manicha gadhiisee hin deeme. Achumarraan hojii dhiisuu hin danda'u waan ta'eef hojii deeme. Kanaanis hin dhiisne niitiin inaaftittiin isheen uumama ishii niitii sana haadha hiyyeessaa gochuu waan barbaaddeef karoorri ishii kana. Dhirsa malee hambisuu, abbaa manaa malee hambisuu, mucaan ishii qoobaa abbaa manaa malee akka guddatu isheenis rakkattee rakkina ishii isa duraaniitiin akka jiraattu waan ta'eef karoorri ishii amma immoo maal gootee yeroonni hojiidhaa galu sa'aatiin hojiidhaa galu ni beekti waan ta'eef karaa inni irra galus ni beekti waan ta'eef karaa irratti isa eegde jechuudha. Amma immoo naannoo sa'aatii 12 gala waan ta'eef galgaleeffatee. Karaa irratti eegde naannoo sirriitti isa eegde naannoo waajjirri poolisii dhiyoo jijjirutti isa eegde konkolaataa isaa ittiin deemaa oolti waan ta'eef beekti. Konkolaataa kan haati manaa isaa hiriyaadha waan ta'eef waliin deemaa oolu konkolaataa isaas beekti waan ta'eef eegde karaa irratti sa'aatiin inni galus beekti waan ta'eef karaa irratti isa eegde. Karaa irratti isa eegdeetu yeroo inni iddoo isheen jirtu gahu fiigdeetu konkolaataa isaa fuuldura dhaabbatte deemte. Akka nama maraate qaxxettee konkolaataa fuuldura dhaabbattu konkolaataa dhaabee namichi darbuuf ennaan jennaan isheedha. Maanii konkolaataa fuuldura gortee kan dhaabbattu jedhee konkolaataa keessaa bu'ee baay'ee aareera itoo dingataa nama tokko ta'e harka amallaxee ishee rukuteera ture yookaan rukuta ture itoo fireeniin faatoo qabamuu fididee rukuta malee waan biraa murteen biraa hin jiru. Garuu innis amma tokko gargaareetu fireenisaa qabatee aaree keessaa bu'ee innaa keessaa bu'u hin kabale. Yeruma boo ati maraattee tamuu fayyaadha jechuudha konkolaataa fuuldura kanatti fiiganii dhaabbachuun maraattee taayyoodhe kaballaa. Sasheen hamma kana irratti diraamaa hojjechaa jirtu inni hin beeku hin maraatte moo maalidha jedhee kaballaa fuudhe. Yeroo kabalu hin qabattee uuu jetteetti iyyite karoora ishee waan ta'eef. Uuu jettee natti iyyitu sa'aatiin gara 12 waan ta'eef nukkanofne namoonni naannoo sanaatti fiiganii. Waajjirri illee achuma waan ta'eef yeroo namni fiigu poolisoonnis arganii dhufanii maannenna kunoo konkolaataa isaatiin na affanii na fuudhee deemuuf na xalafuuf ture. Konkolaataa isaatiin na fuuldura goree na dhaabee na xalafuuf ture. Jikafinjii waan ta'eef kabaleeras waan ta'eef namicha qabanii poolis xaabaa geessanii sheedhaan immoo iyyata irratti baneedhanii ganama dhuftee ganama jechuudha sa'aatii 2 dhuftee iyyata isarratti bantee. Sa'aatii 24 keessatti mana murtiitti dabarsiste. Sa'aatii 24 waan ta'eef 24 booda mana murtiitti darbama akka seeraatti jechuudha. Innaa dubbiin sun immoo jikafinjii jechuun ragaan barbaadu poolisoonni innasuma dhaqanii qabanii uummannis jiru waan ta'eef manni murtii ragaa toon barbaadiin itti murteesse jechuudha. Guyyaadhuma jalqabaa murtee waggaa 15tti murteesse. Waggaa 15tti murteesse jechuudha. Na butuuf na xalafuu fi na fuudhee baduuf ture.
namoonni qaamni seeraas na qaqqabee na buuse irraa jetteetu himatte jika finjiidha. Poolisoonnis gaafa sana qabanis akkasuma irra gaabahanii waan argan irraa jechuudha. Waggaa 15tti murtaa'ee guyyaa sana jechuudha. Bilbila bilbiltee haadha manaasaatiif. Guyyaa tokko sanni bulee iddoonni bulee barree haati manaasaa eessa bulee jetteetu cinqamaa arteessa bulee maaliin bilbilli isin hojjetu waan ta'eef bilbilatti bilbiltee abbaan manaa kee jira hin jiru. Abbaan manaa kee mana murtii akkasitti poolis dhaaba akkasitti mana murtii akkasirra darbee mana hidhaa akkasii jira ittiin. Maal ennaan kottu sittiin himaa ittiin qaxarteen jechuudha. Abbaan manaa kee akkasittiin karaa irratti otoo nani deemaa jiru konkolaataa isaatiin na fuuldura goreetu konkolaataa sana nan beeka yeroo nani dhaabadhu na xalafee na harkisee na fuudheetoo ni deemu jedhu maal jechuu isaati maal yaadeeti jedheen itti iyyee qaamni seera na qaqqabe jika finjiidhaan poolis dhaabaa jika finjiidhaan mana murtiitti darbee hidhaa waggaa 15tti murtaa'e jettee hin boosse malee maanni qaama seeraatu dhufee harkaan na buuse waan ta'eef anis waan inni yaade konkolaataadhaan akkasina godhe waan hin beekneef anis ittiin iyyee guyyaadhuma sana inni hidhame isaa 24 keessatti mukootu iyyata irratti bani jennaanis nan dhaqee qaamni seeraa manni murtii akka iyyanni poolisiin iyyata isaa fuudhee dhaqetti ilaalee kun harkatti jika fin jechuun fuula harkatti waan ta'eef ragaa waan hin barbaanneef itti murtaa'e baay'ee boossee maraattee biraa gattee deemte. Sobdee boo'icha sobaa sobdee boossi bakka biraannaa deemtu kan keessi dhumeera kana booda zannaxuun hin jiru konkolaataadhaan deemuun hin jiru mana gaarii keessa jiraachuun hin jiru si godheera kana booda maati anaa gad jiraatta malee qixxee kooyyuu jiraachuu hin dandeessu illee amma ta'e hojii deeliyyuu qaba jette biraa sokkitee. Akkasitiin isheen kun immoo mana iddoon hidhamee jiru sana yeroo dhaqxu yeroo waamamee fi gadi ba'u fuula ishii ilaaluu dadhabe boo'ichaa jechuudha. Boo'ichaa fuula ishii ilaaluu dadhabe deebi'ee manuma keessatti hidhaama keessatti deebi'ee isheenis gara manaatti deebitee seenaa isaa dhageesseetti asumarraan mucaa ishii qabattee gara warra ishiitti. Bakka inaaftuu jechuun waan isheen gooneen jiru jechuudha. Akkasitti nama nagaa nama jireenya gaarii jiraatu isheedhaaf illee qajeelummaa yaadu nagaa yaadu jaalala yaadu irratti waan akkasii hojjette hojii ishiillee hin dhabdu garuu hin tura hin bula malee jireenya akkasii isaaniitti diigde jireenya isaanii akkas gootee isiniin jedha. Inaaffaan baay'ee nama balleessa. Inaaffaan jireenya namaa diiga. Kanaafu of eeguun gaariidha. Dubbiin tokko naa jalqabu taateen tokko naa jalqabu eessaa jalqabee jechuudha. Akkamitti jalqabee jechuudha irratti dammaquudha malee waan hundumaa dhugaadha jedhanii fudhachuun hin ta'u. Dubartoota immoo amanuun hin ta'u dhugumadha. Haa jaallattu hamma fedheyyuu si haa jaalladhu malee hin amaniin bakka. Waa'ee mana kee keessaa iccitii mana kee keessaa tasa akka isheen sitti himtu filannoon kenniifiini karaa siin kenniifiin carraa siin kenniifiin jechuudha. Waa'ee jireenya kee waa'ee gaa'ela kee waa'ee maalii kee akka isheen si haasofsiistu akka isheen sitti himtu akka isheen si mariisistu tasuma carraan kenniifiin dhugumadha bakka. Ani ofii kootiif gahaadha bakka. Waa'ee kootiif anaan kan na jiraachisu tokkoffaa waaqadha. Kan na jiraachisu yeroo hundumaa kan waa'ee koo yaadu waaqadha. Waaqa gaditti immoo annan beeka. Maal akka gochuun qabu mana koo maal akka gochuun qabu jireenya koo akkamitti akka geggeeffachuu qabu an sirriitti bareechee nan beeka. Kanaafuu dubartii dubbii ishii dhaga'uunis hin ta'u faana mari'achuunis hin ta'u hiccitii ofitti himuunis abadan hin ta'u isiniin jedha. Kanaafuu yeroo baay'ee mudannoo illee hin dhabdanis waa'ee dubartiirraan kan ka'e of eeggadhaan isiniin jedha. Takka jireenyi namaa jeeqamnaan seexanni gidduu gallaan inaaffaa baatee kan deemu hojii seexanaati waan ta'eef nama keessa gortee kana immoo abbaatu eeggata karaa banuu dhiisuudha. Yoo karaa banan malee seexanni iyyuu karaa barbaaddi. Seexanuun sitti galuudhaaf natti galuudhaaf karaa adda addaa barbaaddi. Fakkeenyaaf aarii yeroo aaranfaa bakka waan tokko dhugaatii faa yeroo kana namatti galte jechuudha. Kanas immoo gurra yoo kennan ihee yoo jedhan yoo hamatan iccitii yoo himatan
kanumarraan jechuudha. Kanaafuu jireenya keessan sirriitti eeggadhaa. Hiriyaa dubartii faana yeroo jiraattan of eeggannoodhaan jiraadhaa. Iccitii mana keessanii, iccitii abbaa keessanii biraan hin ga'inaa. Jireenya isa hawaasummaallee faana jiraadhaa isiniin jedha. Barumsa gaarii akka irraa barattan abdiin qaba. Ciao.